السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني جرتني فيا كسني نجا كسني دفني إيجا يرم هندا كنا وان فا أدسي بني بفيني دفنا كارب نونو فينا مالي رجع akkuma argitan egaa heloo fi biiniini jaalallee tokkos irra turanii jechuudha. Gara ji'a lammaa moo akkas ji'a lama akkas deemuuf jiru. Obboleettiin biinii kun gaafa duraa na agarsiisi jettee akkuma nama tokko wal nu barsiisi jettee mana isheen jirtu biiniin akkuma nama tokko fireendii isaa kana obboleettii isaa agarsiisuu deeme. Sa'aatiin inni agarsiisuu deemu kanatti obboleettii isaa heluun goddanyaa koo wajjiniin dhufa jedhee jira. Heluun homaa miti jettee yoo achi gaanii wal dubbisanii goddanyaa koo miti obboleettii kootii waliin fakkaannu jennaani. Heluun dura goddanyaa jettee maa obboleettii konaan hin jenneree jettee. Kanaaf gaafa sanatti obboleettiin biinii kun waan hin taane jettee akkamitti ilaaltee heluutiin bareeddii akkamidha namatti tolti miti jedhee biiniin akkuma namni tokko obboloota isaa haadha isaa mari'atee gaafatee jechuudha. Jennaan akka viidiyoo irratti miti akka viidiyoo fi inni manaa gargarii jettee achuma teessee fuulduratti jechuudha. Nam tokko gizee waa dubbatu ilaallatee dubbachuu qaba ilmi namaa tokko wallaahi laazim. Maaliif yoo ta'e yoo intalli kun badduu ta'e illee isaaf hin taatu ta'e illee silaa ani isheen gochuu qabdu mana galteetiyyuu kolfitee haasoftee nyaattee uddee akkuma nama tokko biraa deemtee obboleessa ishee qabattee manatti galteetiyyuu yoo intalli kun hin taatu ta'e yoo keessa intala kanaa beektite obboleessa koo intalli kun siin taatu jechuu dandeessi silaa manatti jechuudha. Fuulduruma teessee inni mana ishee keessaaf inni viidiyoo irraa tokko miti maalidha jette jennaanii maal taate manni ishee hin bareedu manni ishee bareedaadha wallaahi jedhee mucaanii jechuudha. Maal taate jennaan ishee soo akkamitti ilaaltenna akka viidiyoo irraa miti jette achuma teessee. Bakka mana kiimii geessinee waliin deemnanii fete jennaan ati sin faana sin deemu inni qusbanaa kiimii jettee diddee gaafa sana silkii quxurii naa kenni jettee heluu irraa silkii quxurii fudhattee baate jechuudha. Isaa booda immoo gaafa deemte isheen inni biiniin biratti hafee mana kiimii geesse gizee sana nu qubsatti amma achumarraan bultee ganamasaa bilbiltee fi dhuftee jechuudha obboleettiinsaa. Dhuftee kaatee heluun nyaata qopheessitee homaa qopheessitee dhuftee jechuudha. Waa dhuftu sanatti muuzii tokkitti nyaatte malee nyaata harkaan hin qabne jechuudha. Akka tuffachuu tokko akka irra keessa baasaa tokko manni ishee maa inni jetti homti ishee maa inni jetti nyaata kana diidaa fiddee garuun hojjette miti kana diidaa fiddeetta malee sit hojjeteera miti kana jettee irra dhaabatte gaafa sana jechuudha. An jettu abdee mataa qabattee anuma diidaan fide jettee obsite garuu guyyaa lama moo sadii obsitee fi mucittiin wallaahi heluun kuni jechuudha. Waan hin taane jecha hin taane haamilee cabsite gaafa guyyaa lamaa guyyaa sadaanuu gizee argitu jechuudha. Namni baay'een maaliif akkasii ofirraatii kana deemsisii jechaa turanii obsitee dadhabde gaafa kana jettu footoo biiniin footoo isaa walitti hojjechiisee sixootaa kenneefii jira. Heluun fuutee mana ishee keessa keessetti isheen immoo mana keessa dhattee footoo sana abbaa manaa fi haadha manummaa walirraa hin qabdanii isinii waliin keessanuu naan gallee maalajii footoon kun mana kee keessa taa'a jettee fuutee galtee jechuudha mana isheeti. Inni sixoota naa kenname narraa fuuteen galiin too isheen jettu irraa fudhattee galtee footoo sana jechuudha. Boodarra biiniin maaliif itti laattee jennaan obboleettii keetti maal gochuun qabare edda isheen fudhattee an lolas faxxaruu hin barbaadu dubbisi hin barbaadu jettee heluunii jechuudha. Isaa boodarraa gaafa biiniin itti dubbatu footoo heluu qobaatti kaachistee ashaddee fiddee akka waan footoo isaanii duraa deebistuu fakkaattee itti fiddee itti kennitee jechuudha. Walitti araarsee biiniin gizee heluun mana geessu footoo heluu bichaadha. Biiniin irra hin jiru. Bultee ganama isaa isheen immoo itti daawwaltee isaan lamaan walii galanii namiidhaa jiru. Inni akkamiin hoo isheen kana gootu argaa dhabaa jettee maa inni kaleessa hojjettanii jennaan maal hojjenne footoodha maal ashaddanii natti kennitanii jettee heluuni footoodha akka footoo keenya kaa jedhee inni quban qabu miskiina waa tokko iyyuu hin beeku. Isaa booda irraatillee faanarra jirta. Kanaaf akka lammaffaa natti siinne akka balbala koon ejjenne jettee jechuudha lolte gaafa sana. Achumarraan inni aaree maali ani hin argine maaliif ashadde jennaani beekaan ashaginaan jette malee ani akka isheen waa biraa yaaddee tonkolii biraa yaaddee kana goote hin beeku jedhee sabacaamee wasanatti aarii keessa galee intala daddarbatee heluun immoo awwa sana obsee dadhabeeraa yoo namni si kabaje of kabaji
yoo barbaadde ani suusii footoo hin qabu yoo suusii footoo qabaatte nyaadhu yoommoo kan nyaattu dhabdee taate immoo kana fudhuuti nyaadhu jettee footoo sana itti darbatte jecha hin taane isheenis jechuudha akkuma isheen jechaa turte biraa deemte lamaffaa handaaraa koo kan geenye lamaan keessanuu jettee jechuudha. Achi mana saba isheetiin mana qayyarattee akka isaan hin barreef mana qayyaratte Heluun jechuudha. Mana sanaa dhaqee biiniin barbaade dhabeen talaa obboleettii wajjin walitti bu'ee boo'ee har'a immoo kaameraa amaan sana kadhatanii eddee Heluun jirtu beekaa achi geessee jechuudha. Isheen deemtee guyyaa lamaan tokko dhiifatama gaafattee gadi irratti kuftee akka nama rabbiif suyuudutuutti gadi suyuudde Heluun jecha isheen jette duraan garaa keessa jira. Ishee madeesseera dhugumadha jecha hin taanedha. Wallaahi unuma kana nu aarsaa ishee mitiiti. Kaameraa amaan maali iddoo yoomiitti Heluu akkas qayyaramte sitti kuftee jirti ol kaachisii jennaan boossee jechuudha gadi irratti kuftee dhiifata manaa godhii akka biinii wajjiniin tokko isaaniin barbaada sifatanuuf si ilaaluuf malee hamaa kee yaadeen miti jette namni tokko sirriin hojjedhe fakkaate gizee dubbatus gizee hojjetus bakka hin taane akka hin taane ta'a jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf amma ishee sanatti sa'aatii sanatti garuu isheef bareedaadha namaaf bareedaa miti jecha hin taane jecha fokkisaa dubbatte Heluun wayyoo maaltu si boosisaa dhuma geeti yoo boosseyyuu kanoo hamboossuudhayyuu yoo teessee ilaaltu jecha kee kana hin boossaa jecha dubbatte boossaa kanaadhaan ni si boosisu malee maal taate boossaa ol narraa je'etti irraa galgaltee akka tuffii tokkotti jechuudha. Dhiifatamarraallee taqabballeen diddee guyyaa lama joortee har'ammoo sadaffaasaa kunoo biinii wajjiniin guyyaa torbee olii ga'aniiru wal arganii beekanii har'ammoo wal arganii innillee dhiifatama gaafachuu gizenne dhaqu isayyuu ittiin himne kaameraa amaan sanattu isaan geesseera har'asii Heluunii sin jaalladha si kabajaa ani nama walitti dabalamee keessaatti akka keettis gammachuu haniin qabu hin jiru sitti gammadee jira. Si abdadhees jira waan hundaako garuu amma immoo akkasini hiyyoo tokko keessaa baatan hin barbaada buleettiin keessa atis maaliif narra dhaabate nama naaf hin bunne tokko nama bakka nan buune tokko maal naa godha gizee buleettiin kee kana na xiqqeessitu gizee buleettiin kee kana na arrabsitu maal hankeessan kun na dhibee jetta malee dhiisi maaliif akkas jettee isaatii sanatti ishee sanarraa oowwuu wanta hin dandeenyee fi namni akkasii immoo maal naa godha boru kana caalu dhufa boru dubbii kana caalu dhufa sa'aatii sanatti hankana caalu dhufu narra dhaabattee narraan dhoowwitu taanaan maal naa godhanaa fi ani nama akkasii miti ani hin barbaadu jettee araara kanallee hin barbaadu jettee diddee jirti. Biiniin immoo akkuma kana aaree obboleettii iji koo fi iji keessi hin argu deemnarraati jedhee obboleettii achumatti lola kaasanii jechuudha. Akka kanaan Heluun araarallee irraa fudhachuu diddee hin barbaadu. Hani hin barbaadu akkasin lamaan jireenya koo keessaa baatanii hin barbaada kana bichaadha. Sin kabaja sin jaalladha bakkallee sii qaba garuu immoo gizee obboleettiin kee wallaahi jecha hin taane natti darbachaa turte sanatti lakki dhiisi jettee hin beektu gaaf tokko jettee dhugumadha afaan giraa gabbaachuu koo jedha malee innis waa tokko hin dubbanne sa'aatii sanatti. Silaa obboleettii sana gorseetiyyuu mana gashee biiniinis xiqqoo anda gongoree obboleettii sana akkasiin dubbatiin namarratti yoon naan taane manatti na gorsadhu jechuu dhiise hintalli akka irraa adaba malee guddatee asii gadi waan hin taane jette har'ammoo jecha sana Heluun deebiste ani arge malee nama akka kee kana addunyaa kanarratti argee hin beeku argee jira garuu ani akka kee kana argee hin beeku jettee bara'ee tokko aastee dubbatte Heluunii jechuudha. Innati boosus jecha sana ilaaltee boosse dhuguma nama boossisa jechi sunis jette jecha ati naan jette sana jette dhugaa rabbii gizee waa dubbatannu otoo ilaalannee dubbanne bareedaadha. Namni kunoo ulee fayyaa malee arraban fayyaani arrabni madaa taateen namatti lafti dhugaa rabbii akkan arrabaa hin jiru. Har'a Heluun isa sana garaa keessa kaattee garaa keessa baduu dinnaan araara diddee kadhatanii dadhabanii mucaa hin jaalladha na qoccaa of isa ofirraa deemsisuu kotti garuu immoo maal godhare jireenya maatiidha maatii isaa wanta ta'eef ana akkasitti seenuu qabu ani jettee hin diddee akkuma argitan kana baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gizee waa dubbannu tolaalannee dubbanne tolaalallee waan hundaa goone bareedaadha. Ilma namaa miidhaa laata namni kun natti qayyamaa namni kun waan jechi kun ani jibbadhu kun nama kana miidhaa laata too jedhan bareedaadha. Sa'aatii sanatti isheetti fakkaatee ta'e wayin immoo wallaaltettee hin beeku wallahi jechi ishee Heluu miti unuma kana aarsee jira jechuudha. Ani wallahi irratti viidiyoo meeqa waraabeera anuma kana aarsee jira
jecha badaadha jecha namarraan ilaalamne dhugaa rabbii kan ilma namaan madaalle yoo ta'uu dides yoo gaarii ta'es badaa ta'es biraa dhiisanii deemu malee achi dhaabatanii amma mana kee akka diida keef akka manni kee keessaa tokko miti maaliidha akkatti diidatti ilaalamtu miti akka kaameraa irratti ilaalamtu miti waan baay'ee dubbatte akkas jettee jechuudha. Kanaaf araara hin fudhachuu diddee akkasitti biiniin boo'ee intalallee deemii jikoo sin arguu jedhee biiniin wallaahi nama gaarii ture. Namallee isheenillee dastaatiin isa fudhatteetti dhugaa rabbii muluutti dhiira akka dhiira kaanii iyyuu miti muluutti itti gammaddee waliin turte amma turan kana walumaan turanii jechuudha. Har'ammoo saba obboleettii isaanii isaatiin gargar ba'anii jiru hin barbaadu jettee araarallee kadhatee dadhabee jechuudha. Nama gaddisiisa dhugaa rabbii gizee tokko dhugaa rabbii waan tokko hin bareechine hin toshine jenne hallayyaa buuna hallayyaa nama buusna jireenya namaallee baxabannaa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko ulfaataa hin didde araarallee namni tokko yoo ilaalu baay'ee tokko nama gaddisiisa waan haasa'u kana waan haasa'u hin beeku namni gizee garii wallaahi laazim waanuma haasa'iyyuu hin beeku inni haasa'ee waan bareedaa isatti fakkaata garuu waan haasa'iyyuu hin beeku namni gariin dhugaa rabbiiti wallaahi laazim waan jecha garaa ishee keessa namni farankiidha hojjetti moo maal jechuurrallee ga'ee namni gizee ilaalu farankiis fakkaachuu dide boodarraa namoonni kana ofirraa fageessinaan jettanii jirtu akkuma sinnaan jettanitti har'aan qabee ofirraa fageessee jira jettee mana qayyaratte gaafa mana qayyaratte ammoo ani garuu sin jaalladhas sin kabajas bakka sii qabas immoo maal godharame maatiin isa bakka eddeen hin barbaanne inni na barbaadu maal godhaa booda kana caalaa dhufa jettee didde baay'ee tokko nama gaddisiisa gaala akkasiirraa rabbi namaa fageessu balleessitoshi.